baay'ee nama gammachiisa dhugaa rabbii hawaasni keenya yeroo akkasii waliin dhaabate yeroo gaddaa kanatti yeroo sodaan hawaasa biyya kana keessa jiru baqattoota biyya kana biyya adda addaa dhufan keessa guutamee jirutti hawaasni Oromoo harka wal qabachuudhaan walii galtee fi cimina guddaadhaan sagantaan kun hangafoota mootummaa biyya kanaa wajjin hariiroo tokko tokko uumuudhaan namoonni gahee adda addaa godhaatiin turan keessattuyyuu namoonni obbo Guddataa Bukkii itti gaafatamaa hawaasaa obbo Buttaa fi akkasumas qeerroowwan sagantaa kana akka qindaa'u godhan galata guddaa qabu. Dhaabbattoonni amantaa akkasuma mana amantaa kiristaanaa keessaa Oromoonni hedduun sochii adda addaa godhaatiin turanii akkasumas baziinni hawaasa musliimaa biyya Norwee kan Oromoodha. Sochii kana keessatti qooda guddaa qabanii tasgabbii eeguudhaan kun dargaggoonni Oromoon hedduun kan uffata warra tasgabbii eegtotaa godhatanii argaman hedduun isaanii qarree fi qeerroodha. Ijoollee Oromooti kan sagantaa kana tasgabbiillee eegsisaatiin jiran hedduun isaanii warra asirratti argitan jechuudha. Tasgabbii hiriira kanaa eegsisuudhaaf mootummaa biyya kanaa wajjin qindoomuudhaan hiriira kana haala gaariin akka deemu gochuu irratti argamu. Maal argitan hiriirri isaa kun duuba san baay'ee gadi fagoodhaa uummata hawaasa baay'ee irratti argame. Kun ammoo hedduu nama boonsa.
Akkuma argitan duuba kanarraa kan dhufaa jiran abbootii amantaa manneen amantaa garaagaraa irraa hiriira kan nuti argamni. Mana amantaa Oromoo Kiristaanaa bakka bu'uudhaan kan argaa jirru obbo Enqonismos hawaasa Oromoo keessatti beekamuudha, nama beekamaadha. Baay'ee waan ta'eef soora.
Oh, Ay, digo, de repente, salam. Live nih. Ingen rasism, ingen gator. Det är sant. Dhaadannoo nama dhaggeeffamaa jiru jibba sanyummaa daandiiwwan keenyas yookaan immoo jireenya keenya keessa hin barbaannu. Dhaadannoo jedhuuf keessaa sanyummaadhaaf bakka hin qabnu. Jibbaan kamuu bifa namaa yookaan amantii namaatiin ilaalchisee godhamu kamiyyuu hawaasa keenya keessatti bakka hin qabu dhaadannoo dhaggeessaa jiranii. Ingen rasism i våra gator. Ingen rasism i våra gator!
rasister i våre gater! Ingen rasisme i våre gater! Vi sier nei til rasisme i våre gater! Rasisme i våre gater! Oslo sier nei til rasisme! Ingen rasisme i våre gater! Ingen rasisme i våre gater! Staaleen duuba kana irratti mul'ataa jiran dhaabbattoota biyya Norwee kana keessa jiran dhaabbattoota garaagaraati. Dhaabbata mirga ilma namaatiif falman akkasumas dhaabbata hojjettoota biyya Norwee asxaalee garaagaraatu mul'ata asirratti.
Hiriirichi yeroo ammaa kanatti iddoo ka'umsa isaatti deebi'ee jira. Iddoon ka'umsaa as ture. Sagalee chaggoodha. Sagaleen kiyyan dhageessa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya haala amma argaa jirtanitti iddoon ka'umsi isaa naannoo kanarra ture. Iddoon muummicha ministeeraatii fi akkasumas muummicha ministeeraa duraanii ministeerota garaagaraatii asirraa haasaa kan godhaatiin turan. Ammas sagantaalee itti aanu maal akka fakkaachuu malan irratti suduudumaan kan waliin ilaallu ta'a. Jidduu keessa ammoo imaamni masjiida kan Oromoo kan biyya Oromoodhaa asna finatti argamne yaada isaanii akka nuuf ooluu danda'an tartiibuma kan waliin ilaallu ta'a. I just need to come home from my district. Let's go back to my district. يا أخي كده شكرا جدا يا ركبي إتياز فان رمو إدري في ليجا قولوا بيته قرآن أندرا Faktur aptal say başta orin kabı nafici. Şu